Araarri kee afaan funyaan hin nattaaf. Adabadhu too ijoollee kee sirraata qabsiisitoo na biraa bahe. Jaarsummaa sitti ergame daangaa darbitee diddee si kabajee dhiifama si gaafadhee daangaa darbitee akka kiristaanummaatti ati kiristaana miti jedhanii na arrabsanii kiristaanummaa kiyya isaan irratti argisiise. Kaasaa kaffalee hojjettan akka oromummaatti nan kaffala. Kanaan alatti ani mataa irratti isin hin baadhu ishii saree cabcaabota ilma dhiiraa jala kaattan jechuudha. Innuu dhiiraa ofirraa hin dubbatan. Isin garafamtanii raabsadha. Zim jedhidhe yeroo isin garafamtanii rukutamtanii mataa keessanirra dhiirri isin dhaabbatee isin bulchaa seenaa dhiirri irra dhaabbatee isin bulchu. Dhaggeeffadhu yeroo tokko waan ta'e isin isitti hima jechuudha. Bakka namoonni si arrabsan suni anaan bakka hin bu'anii. Anatu na arrabsanii maan na galchan yeroo maan na galchi na arrabsanii ol fuudhanii gadi na galabaxanii I don't care. Ana. Haadha kofoniif dhiiga waaqayyoo fudhattee boolla jala ciisteertu guni ol fuutanii akka garagarchitan isiniif hin eeyyamu. Daangaa kooti kun. Shoomumaan immoo afaan diddigoo ta'e anis intala shawaatiin an diddiga. Inni irree irraan beeku laal waan kana amma fakkeenya fi inni otoo kan irraa beeku ta'e kun olaala asii nama. Otoo inni beekin ijoolleen kun wanta kana hin raawwatan. Kan mawwaaca walitti guurraa isaanuma yeroo. Na dhageeffadhu. Inni ilma dhiiraa ta'eet inni dubbatachuu waan hin dandeenyeef gara dubartiitiin dhufe jechuudha. Dhiirri biyya kanatti dheeressaa bichaadha kan boo'ee jaalalaa. Kanaaf ani gabaa matachuudha. Dhugaadhaaf taanaan anaaf Abbaaf feeteen an bulchitu abbaaf feeteen an jiraachistu. Dubartii dhiira jala kaattee qamisii dhiiraa qabattee deemtu kan akkam ijoollee keessanii kini naqarre. Dhiira fi haadha wal madaalchistan. Madaalliin sammuu keessanii kan gadi bu'ee zaqqate. Zaqqatee qoshaashaa kan ta'e jechuudha. Kabajnii fi ulfinni kan isiniif hin taane. Dhiira fi haadha wal bira qabdan. Kabajni keechan kana, jaalalli keechan kana, namni jaalalaa dhufee gatii kaffalee akkana kadhattaniin quufne ofii keechaniifuu garaa keechaniin quufne namaa kadhachuu gadi baatan. Dheeressa ufumaa keetii jechuudha. Ufumaa keetii viidiyoo ijoollee naannoo keetiiti ufumaa keetiif deebistee hojjettee kan lakkista. Maaramii siin jedha saniin booda wanti uumamu kan haadha koorra darbe homtuun jiru saniin booda anaaf situ walitti dhufaa jechuudha. Ufumaa keetiif ijoollee keechanii deebista. Dhiira akka keetiin kun immoo akkana barbaadu okay? Dhiirri of ta'ee yoo jiraate hin dasneedha. Imimmaan ijoollee adaadaa kootii takkan qayamin ati qayamin I don't care that. Kalas, it's enough. Jettee kadhaan beekni kadhaa barsiistan.
Toonan kadhadha itti afaan Oromootiin maal jettee akka kadhattu hin beektu. Jaarsummaan ergame. Haayaan natti hin tolu. Akkas ta'an haayaan kun natti hin ta'u. Kan siif ta'u anatu sitti maka. Ani ababaa fi akkan taqabbalu barbaadanii namoonni tokko tokko. Hanga isin ga'u isin deebise. Ani birrii biyya kanaa baasee ababaa fi marga kusukkusii baganaa dhuftee hoteela keessa akkan taqabbalu barbaadanii yuukaa. Ta'u kaakun. Deematu kaffacaasta sabasabadhaa dura. Warroonni ሞሪተር ቀብደን አዩ ገልቻ የብልግናን ጥግናን ተላይ ነው ያዩት። እኔም ባለጌ ብለካፈ ስትከፍት ከኔ በላ አንተ ባለጌ ነህ። ወንድ ልጅ አለቀሰ ተብሎ ቡራ ከራዩ የሚባለው ምን ስለሆነ ነው? ያውም ለፍቅር የመጣ ሰው ነው እንዴ ስለ ልመና የሚያወራው? ለፍቅር የተጎዳ ሰው ነው ስለ በወንድ ሳይሆን በሴት የሚያሰድበው? Jaalatanii dootan wayni jalladhaa hafaasin wayni lubbeen keechan cabe kaa jaalattanii naxalaa fi akka ni simadu barbaadanii ijoolleen monitara qabdan mana kootee ayyuu galchaa. Otoo be'amma inni akkasitti boo'ee isin mararfaseetu haadha kiyya gadi baastanii fannistanii akkasitti arrabsitanii otoo moon ulfaayanii gadi ba'ee isinumatu na arrabsa ture. Likiskisoota waan namaan beekne borcitanii dubartiin dhiirarratti darrabamtee nama arrabsitu dhiirumaa inni yumtu ofii isaatiif iyyuu dhiira. Maal of hin dandeechaniisi? Of dandeechanii dhaabbattanii? Dhiirri na arrabsaa isiniin jedheeti isin qacaray? Otoon jaarsummaan ergine, otoon kabajan kabachiisne, otoon badii kooti dhiifaman gaafanne, otoo haadha koo gadi zaqazaqxanii arrabsitanii dasneedhaan. Jaarsummaan ergame, kaasaanan kaffaleedhe. Waan godhame nan godhame kana caala mala baay'eechanii akkan isinii ta'uu barbaaddan. Ani baay'ee isin walitti qabee isin arrabsaan jiru. Birrii 300 bayee dhufe sun garaa isin nyaatee miti walitti gurinaa nan kaffalee dheera. Yoo inni dhiirummaan qabaanne jechuudha. Gosummaa dandeemtan gosummaa keechas na dhabdan. Bakatti nageechitan nabdanii be. Echa nageechitan sil. Namni tokko dhiifama gaafatee jaarsota yoo dhiibe yoo birrii kaasaan barbaadu jedhe dubartoota teechisee kan nama arrabsiisu inni maannin maxxantoota isaaniitiisin. Si fuudhee jedhe an dhiira dhabeen beeku ijoollummaa kootiif. Naman kabaja maatii kootii seekee kabaja kootii seekee jiraadhe. Kan saniin alaa immoo anaaf waaqa gidduutti hafa cubbuun godha. Maxxantoota dhiiraa of kabaja.
Hafarsitoota gindoo waan qabqaabeen beektanii yoo xaafii soran. Xaafiin biyya keenyatti hin soramu hin harka qabamaa jechuudha. Qarqabamtoota isin yookaan gingilchanii garana migirsaree fi wannoo irratti hafu tokko hin beektanii isin nama akkasiiti. Kiristaanummaan ishee akkana ishee barsiise. Kiristaanummaan koommaa jilbeeffadhu gadi of qabii dhiifama gaafadhu jaarsummaan ergame ani seenaan gama kamiinuu otoo soorte mataa koo gadi nan gadhiisistu. Waan ittiin namoota dhabdaniit foon harmee koo boqatte isa fooniif dhiiga waaqayyootiin lafa jala ciiste ol baastan jechuudha. Waanuma ittiin namoota dhabdan. Otommaa badii koo dogongora koo narratti argitanii ana na gaafattan. Waan ittiin namoota dhabnaan nama fooniif dhiiga waaqayyootiin biyyoo jala ciiste ol fuutanii maxxansitan. Ani homaa natti nagaamne. Homtuu natti nagaamne. Kananan ka dubbadhu na taasisee ijoollee adaadaa kootu kan bo'aa jiruufan. ሰውን የሚለካው በሰውነቱ ነው። ማንም ሰው